isinii waliin wanna cimaa tokko waa'ee bilbilaarraa Google akkaawuntii akkamitti bananna jedhu ilaallaa jechuudha. Na waliin jirtu jedheen abdii qaba. Viidiyoo kana laayikii gochuun, sabskraayibii gochuun, notifikeeshinii isaa godhi godhaa. Bakka teessanii ilaalaa jirtan koomentii irra naa godhaa jechuudha. Amma battalumatti akkamitti iimeela bananna? Iimeelli immoo maal nama fayyada? Erga banannee booda akkamitti paaspoortii lakkoofsa itti godhanna waan jedhu hunda sirriitti isinii ibsaa jechuudha. Kanaan xiyyeeffannoon na hordofaa. Namoonni baay'een akka waan kanaan rakkataa jiran nan hubadha. Amma viidiyoo kana irratti guutuu isinii ibsaa jechuudha. Takkaffaa irratti dursa akkaawuntii jedhu kana deemnaa jechuudha. Tokkoffaa irratti bakka Gmail akkaawuntii jedhu kana deemna. Erga bakka Gmail akkaawuntii jedhee deemnee yoo iimeela qabaanne bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Bifan isinitti agarsiisa. Yoo qabaanne immoo noormaaliidhuma nuuf fidaa, isin Googiliitti xuxxanii gadi seentu jechuudha. Ani immoo iimeela dabaluu gatiin barbaadu jennaan akkuma iimeela haaraatti jechuudha. Bakka kanatti qeessinaa jechuudha. Isin akka kanatti fidala. Yeroo akka kanatti isinii fidee isin bakka Googileedhu kana xuxxu tokkoffaa irratti bifa kanaan naannee koodii keessan isin gaafataa jechuudha. Ashaaraa yookiin koodii itti galchitu jechuudha. Sana booda xiqqoo erga eegdanii booda bakka create account jettu kana yeroo tokko xunne bifa lama nuu fida, for my personal use fi for work or my business kan jedhu. Nu personalii barbaanna tokkoffaatti tuqnaa jechuudha. Tokkoffaa erga tuqnee booda bifa kanaan ammoo naannee nuu fida jechuudha. Xiqqoo eeguu sana booda maqaa keenyaaf maqaa abbaa keenyaa nu gaafanna. Kun iimeela keessatti bareechee barbaachisaadha. Maaliif yoo jettan iimeelli sun yoo dhaqee badee yoo lakkoofsa qabaate illee maqaa kana sirriitti deebisuu qabdu jechuudha. Saniifuu bakka kanatti maqaa fakkeenyaaf Asad jalatti immoo Abdaa. Maqaa koof maqaa abbaa kootii galchinaa jechuudha. Isinillee bifa kanaan galfachuu qabdu. Maqaa keessan tokkoffaa irratti maqaa abbaa keessanii itti aansitanii jechuudha. San booda next goona. Sirriitti caqasaa. Iimeela kana keessan bifa kanaan banattaniinaan parsantii 100 amana eessayyuu jiraadha, biyya kamiyyuu jiraadha, isin jalaa hin badu. Sana booda maal nu gaafata? Waan 4 nu gaafataa jechuudha. Guyyaa itti dhalanne. Guyyaa itti dhalanne Juulaay goona. Bara itti dhalanne, ji'a itti dhalannee fi guyyaa itti dhalanne jechuudha. Dayii gaafa 19. Guyyaa gaafa 19 ji'a 7ffaa jechuudha. Akkasumallee bara 2001 dhaladheen akka sana booda jala irratti grade kan jedhu irratti dhiira moo durbaati kan siin jedhudha. Ati dhiira moo durbaa? Isin maal gootu? Dhiira taatan meelii gootu. Yoo durba taatan immoo faamilii qubee faadhaan kan jammartu xuxxu jechuudha. An dhiira gatii ta'ennaan faamilii tuqa. Sirriitti caqasaa hordofaa. Faamilii erga tuqxee booda next gootaa jechuudha. Bireechee laaftu san booda iimeelii ofuma isaatii create godhee iimeela naa kennee jechuudha. Kan maal jedhu Asad Abdaa kun akkuma diimaadhaan asirratti isin agarsiisaa jiru jechuudha. Asad Abdaa lakkoofsa 2 fi akkasumallee Asad Abdaa kan jedhu naa kennee jechuudha. San booda an kan maal Abdaa Asad kan jedhu naa kenne. Abdaa Asadii iimeela sirrii miti jechuun iimeela abbaa koorraa jammaru naa kenne. Ani immoo iimeela maqaa koorraa jammaruun godhadhaa jechuudha. Asad Abdaa kan jedhu lammaffaa irratti argamtu. Isinillee iimeela yaadachuu dandeessan maqaa keessanii wal fakkaatu biyya kamiyyuu yoo dhaqxan yaadachuu dandeessan godhattu jechuudha. San booda next gootu. Bareechitee laaftuudha iimeela banachuun. Maal isin gaafate amma paaspoortii isin gaafatee jechuudha. Paaspoortii isin gaafate. Paaspoortii akkamitti itti naqattu? Fakkeenya asirra isinii ka'a. Bifa kanaan naqattu paaspoortii jechuudha. Ani isinitti agarsiisuu gatiin hin barbaanneennan xiqqoo paaspoortii xiqqoo dhokseenee godhadhaa. Saniifuu isinillee waan isinitti tole godhachuu dandeessu jechuudha. San booda paaspoortii keessan erga naqattanii next gootu. Ammattii kana iimeelii banachuun kanuma bakka. Dhume iimeelii keessa banamee dhumeera. Amma wanti nu afuu yoo xiqqaate iimeela san bakka Google akkaawuntii irra galchuudha jechuudha. Xiqqoo eegra barbaade booda inni nu isinii fida. Xiqqoo eegaa niitorkii gatiin hojii qaayiruu fi amma maal godhi jedhe lakkoofsa keetiin verify godhee jedhe jechuudha. Iimeela kee lakkoofsa keetiin verify godhee amma lakkoofsa keenya itti nannaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fakkeenyaaf biyya barbaaddan yoo jiraattan lakkoofsa biyya barbaaddan itti naquu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa sanaan iimeela kana verify gootu jechuudha.
lakkoofsa yeroo itti nattan koodiitti isinii dhufa. Koodii sanarra galchitu. Itti galchitaniini koodiitti isinii ergama. Koodii san fiddanii bakka lakkoofsa keessanii sanarra galchitu jechuudha. Sana booda xiqqoo wal harkistanii dhumarratti mallattoo dhongaadhee fidaa. Sana booda xuxxoo iimeelii keessan bifa kanaan raawwataa jechuudha. Barnoota itti aanu akkamitti pileestoorii fayyadamtu, akkasumallee iimeela badee akkamitti deeffattu fi barnoota baay'ee waa'ee sooshaal miidiyaa irraa wal qabate walii dabarsinaa. Kun yuutuuba Asad Faamiliitii. Barnoota qumna gara qabu barachuu yoo barbaaddan, akkasumallee barnoota bu'aa qabu asitti barachuu yoo barbaaddan mana kana sabiskiraayibii godhaa, nootikeeshinii oonii godhadhaa, viidiyoon laayik sheer gochuun namoota biraa qaqqabsiisaa. Teelegiraam chaanaalii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Akkasumallee namoonni akkaawuntoota sooshaal miidiyaa wantoota akka tiiktaak, yuutuub, feesbuuk, teelegiraam chaanaalii foloowarsii qaban bitachuu barbaaddan naquunnamaa. Barnoota itti aanuun walitti deebinaa. Yeroo gaarii.